Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaan Tarsatti oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessifnaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Miseensota ABO Shanee gidduutti waldhabdee uumame irraa ka'uun wal diigaa jiraachuu isaanii himame. Rakkoo uummata Oromoo irra ga'uuf kan itti gaafatamu ABO Shanee nagaa hin barbaannedha jedhame. Godina Baalee Aanaa Gobbaa keessatti hidhattoonni ABO Shanee 30 ol harka kennachuun himame. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Minjabaaraa fi Bureetti shuru keessaa faannoo irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne fudhatamee jira. Gara dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu bal'inaan si dhageessisuuf dabarraa waliin turaan affeerraa keenya. Miseensota waraana ABO Shanee gidduutti waldhabdee uumame irraa ka'uun wal diigaa jiraachuun isaanii himame. Mariin araaraa fashalaa'uu hordofee miseensota Shanee gidduutti wal diiguun jalqabee jira kan jedhu odeeffannoon keessoo ABO Shanee irraa ba'aa jiru ni addeessa. Miseensonni waraana ABO Shanee walgaarreeffannaan ABO Shanee fi mootummaa gidduu ture nagaan akka hiikkatu barbaadaa akka turan himuun dhiibbaa diyaaspooraa fi shaabiyaadhaan fudhatame hin jaallanne jechuun himaa jiru jedhame. Carraan harka galee nu dhabsiistan jechuun gara wal diiguutti deemaa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa ni addeessa. Yeroo ammaa kana humni bal'aan hiriira galee mootummaatti harka kennachaa jiraachuu isaanii ragaan godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataarraa ba'ee ni ibsa. Akka uummata Oromoo irra ga'uuf kan itti gaafatamu ABO Shanee nagaa hin barbaannedha jedhame. ABO Shaneen tarsiimoodhuma isaatu jeequmsa irraa fayyadamuuf hannaa fi saamicha bare waan ta'eef karaa nagaan qabsaa'uun akka itti ulfaatu ifatti mul'iseera jechuun uummanni Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Shawaa Bahaa dubbifne tokko tokko dubbatu. Akka yaada uummata godinoota kanaatti daandii nagaa fi waamicha araaraa mootummaan ABO Shaneef taasisuu diduun isaanii gatiittii uummataa irra taa'uun dhiiga uummatichaa tuutuuf karoorfachuu isaanii ibsaa jedhan. Ammas ABO Shaneen gidiraa, ajjechaa, buqqaatii, beelaa fi dhibee garaagaraaf uummata saaxiluuf kutatee ka'eera. Kanaafuu dararaa fi rakkoo uummata Oromoo irra ga'uuf itti gaafatamummaa kan fudhatu ABO Shanee ta'uu qaba jechuun uummanni kun irratti argamu. Mootummaan ABO Shanee diina uummata Oromoo ta'aa jiru kana balleessuuf tarkaanfii fudhataa jiru uummanni deeggarsa olaanaa taasisuutu irraa eegamaan yaada namoota kanneeniiti. Godina Baalee Aanaa Gobbaa keessatti hidhattoonni ABO Shanee 30 ol harka kennachuun himame. Godina Baalee keessatti hidhattoonni ABO Shanee karaa nagaatiin mootummaatti harka kennachaa jiraachuu isaanii jiraattonni godinichaa tokko tokko odeeffannoo nuuf kennaniiru. Waraanni ABO Shanee yeroo ammaa kana nama isaan ajaju waan hin qabneef imalli qabsoo garam akka ta'eyyuu kan hin beeknee fi akkanumaan bosona keessatti rakkachaa akka jiran odeeffannoo keessoo isaaniitii ba'ee ni addeessa. Haaluma kanaan godina Baalee Aanaa Gobbaa keessatti guyyaa kaleessaa waraana ABO Shanee 30 ta'an qabsoo kaayyoo hin qabnee fi quuqama uummattummaan ala ta'e dhiisuun karaa nagaatiin mootummaatti harka kennachuu isaanii ragaan qajeelcha poolisii godinichaa irraa ba'ee ni ibsa. Waraanni kun meeshaa waraanaa of harkaa qaban hundumaa galii gochuun gara uummataatti makamuun isaanii murtee gaarii ta'ee fi kanneen biroos muuxannoo kana hordofuu qabu jedhame.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam Injibaaraa fi Bureetti shororkeessaa faannoo irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne fudhatamee jedhame. Naannoo Amaaraa godinoota adda addaatti shororkeessitoota faannoo irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa keessa deebii hin qabne fudhatamaa jiraachuu isaa tajaajilli kominikeeshinii mootummaa naannichaa beeksiseera. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Injibaaraa fi Bureetti guyyaa har'aa naannoo sa'aatii 5 gootichi raayyaa ittisa biyyaa haleellaa suukaneessaa ta'e shororkeessaa faannoo irratti baneen injifannoo olaanaa galmeessuu ragaan kominikeeshinii naannichaa irraa ba'e ni ibsa. Haaluma kanaan miseensonni faannoon 50 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun isaanii immoo madaa'aniiru. Kanaafanis bosona keessa faffaca'anii baqachuu isaanii bira ga'ameera jedhame. Jiraattonni godina Gojjam yaada nuuf kennan tokko akka dubbatanitti haleellaa raayyaan ittisa biyyaa faannoo irratti fudhataa jiru garmalee ulfaataa ta'uu himan. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabanne kanuma yeroo itti aanutti odeeffannoo wayitaawaa ta'an kan biroo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept Subscribe, Like, Share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oolmaa gaarii isiniif hawwina.